Hello. Aku ngajar tuh. Hello. Oh. Hello. Oh, kami. Nagamu. Naga nagu mah. Akami. Kita. Jira kamsin. Naga aja nagu mah. Naguma rakkoon jiru. Ime waan gabaabdu kun isin barbaadeeti. Oh. Waan jiru quba qabdu natti fakkaata. Nee anu gaafa duraa sana yaasaa walitti sin dabarsee man keessaa ba'e ergasii immoo maalirra akka gaanu an deemsarran ture maalirra akka jirtanii addan baafanne har'a reefuun ijoollee gara sanaa jaalgeerran su argannaanii waan jiru beekume adda baafadheen sitti deebi'aa jedhe deemsuma irran ture ammayyuu malee quban qabu waan biraa. Eega amma wanti jiru kaleessa ture. Ayyee. Ammoo murtii isinitti deebinaa jedhanii murtii isaan ka'an keessatti immoo murtii namuma tokkotti murama ture akka seeraatti kan nuti beennu waan seerri akkatti cabes akkatti seerri ajajni fudhatamuu dides hunda yoo ganuma beenna kana keessatti waan an kaase isinitti mun qaba amma gabaabumatti kaleessa kanat ta'ee abbaan badii kanaa yookiin cabinsa kana kan fide abaluudha otoo hin jedhiini seeratti dhufanii jechuudha. Seera yeroo isiniin jedhu qaamseetinis anaatinis seeraaf bitanii jechuudha. Tole. Kanaaf iyyuu ta'ennaan immoo ansaayitii sanatti gaaga'ama jiru hir'isuuf jecha meeshaa kun lafa kaa'eera jechuudha. Kanaan duras meeshaa lafa kaa'ee hanga lixaatti dhufeera. Eenyuyyuu hin dhufne, abdiin hin dhufne, sanyiin hin dhufne, eebbisaan hin dhufne, sana keessatti dhufee fakkeenya ta'e deebee hojiis immoo ergasii dhufee bu'aa dhaabaa meeqa buuseera jechuudha. Kana keessatti kaleessas sanumatti dhufee jechuudha. Kaleessas seerri maaliif qabaan jechaa ture seerri haa cabuutti immoo to'annoo jala na oolchan jechuudha. To'annoo jala ergan oolee immoo waraana dhufee mooraatii na baase waan ta'eef ammaa booda wanni isin gochuu dandeesse yoo jiraate jaalmarroo ammarraa kaasaa hidhannoo jala na oolchaa jiru. Yoo inni ajaja fudhata ta'e. Yoo inni ajaja fudhatu ta'ennaan immoo anis ajaja fudhatu jechuudha. Inni hidhannoo hiikkate shoddeen hidhannoo hiikkate giddu galeessa irratti walitti dhufne akka fora waraanaa godhannee jechuudha. Anis waraana qabaddee dhufa inni hidhannoo hiikkate yaa dhufu kan kana booda yoomiyyuu ta'ennaan uummata Oromoof hin ba'e borus uummata Oromoof hin wareegamu qofottoon ta'u uummata Oromoof hin. Lakkii ani haadha manaa kootii na jalatti buluu qabda akka barbaaddetti abbaan jedhu yoo jiraate immoo karaa barbaade naafichisiisatu jechuudha. Kanuma isin jechuu barbaade. Yoo namni karaa sirriin sinii xumura jedhu yoo jiraate karaa bilisaa ta'e karaa zuumis nan sinii dhiyaadhaa jechuudha. Dhugaa jirtu achirratti haasofne. Lakki yoo jedhame immoo akkuma sakaanii natti hin fakkaatu. Inni kun addadhaa jechuudha waan hunduma keessaati. Waraana hunda nan hubachiisa. Waraana gidduu nan deema. Nan lolaa jechuudha. Nan lolchiisa numa argitu immoo. Amma kan ajajitti itti kenne isuma moo shoddeedha? An abbaa ajaja buusan beeku shoddeen dhufaan jira hangan ufutti shurrubbeen mana hidhaa turaa jedhee haase. Kanaan dura eessa ture shoddeen yeroo eebbisaan as ture yeroo seerri odii gadi laaqamaanii eessa ture shoddeen addana ture miti. Jaarmiyaa mooyyuu qabateen turre olii gadi jechuudha. Har'a naa dhufaa erga lafa sirreesse erga waraana waa meeqa godhee mee rikkeerdi man kanaan dura cabsinayyuu lolchiisayyuu rikkeerdi sanayyuu ufee haa cabsu ni dhiiradhaati. Kana nama jabaate silaa namni jaallatu hin jiru. Amma isirraa ishee jiraachuudha. An kaleessa seera kabajee irraa hiikkame narraa hiikamee hiikamuu koo hin jaallanne fedhii koo dhalan hiikkadhee jechuudha. Waan ani hiikkadheefis hin beeku garuu gaaga'ama jaallan gidduutti hir'isuuf jedheen hiikkadhee ergasii waraan dhufee mooraatii na baaseera jechuudha. Maal godhan? Maal ta'e? Diidatti si keessa immoo maal godhan mooraa si baasuu gaafa jettu? Laatti ani manuma hidhaatiin bahee jechuudha. Anummaa waraana gidduun jiran. Hello. Ijoolleetti deebitee jirta miti amma? An jaarmiyaa gidduun jiraati. Ayyee. Isa kanaaf iyyuu immoo wanti godhamuu malu amma tokko warraaqsaatti amma ajaja kennaa jiru. Warraaqsaanii kallattii koo jira. Kallattii kana gadhiisee lafa birgeedii kaa'atee dhaabbatee akkuma isin walitti dhuftanii ajaja buustanii taanke dhaabbatu shurrubbe dhaabbaddottanii gaafa sana kan itti gaafatamtu seeraan sin hin jireedha. Waan kana booda dhufuuf itti gaafatamtu erga dhaabbatu na jedhan ulee seeraan harka jira. Kanaaf taanke bakkatti deebiin sun yakka ta'ee amma immoo yuu warraaqsaan addana jira lafa birgeedii isaatti haa deebu kanarra dhaabbanne jaalmarroon seeraaf to'atamaa jechuudha.
qaamni jaalmarrootiin seeraan to'atu hin jiru taanaan immoo qabsiisuu qabsaan jiru anta jarraan fudhatu. Yoonni immoo waraana ta'e irraanuu ibsu boddeerraan naa ibsu kana booda anis hidhannoo koo malee waraana gidduu waraana fidutu jira isinis gadi dhuftu kanan ta'u taanaan immoo waraana miti jechuudha. Sirumayyuu. Kanaafiyyuu ajaja kanan fudhatu taanaan inni waan ajaja natti kennuu hin qabu. Gabaabumatti ani gaaffiin koo jalqaba jaalmarroorraa eenyu hiikaadha namni hiiku jiraatannaan immoo irraa naaf hiikan. Dubbichi akka dubbii giddu galeessaa dubbii kaabaa dubbii kibbaa miti jechuudha. Meegaa itti deemna amma gara battala sanaati baheen gara baddaa wayitti achi ol dhufee jira. Ijoollee akka gaafa sana teenyee haasofne immoo mee akkaataa isaa adda baafadhee man sitti deebi'a hangasitti obsii jechuudha. Akkuma kanaan dura siitu ta'e wanti hundumtuu yeroodhaan fudhata. Seerri anasii sisii eenyuun iyyuu ni bita. Amantee hojjetta wanta ta'eef obsiidhuma obsumaanii maal akka ta'e meegaa dirqamicha gurbaatti dabartee jira natti fakkaata gaa ati immoo kunoo himata lamaan kana himattee maal akka goonu yookaan maal akka ta'uu walumatti deebina. Aan ammayyuu sitti majaal bilisuma furmaanni tokko kan inni jira nan beekaa jechuudha. Furmaanni tokko kan inni jiru eenyutu hidhannoo irraa hiikaadha joldeef jaalmarroo irraa jechuudha. Tokko gaaffiin koo kana qaamni sun naafaa dhufu qaamni isaan to'achuu danda'u akka waraanaatti isaan maleekaa wayii miti jechuudha. Yookiin immoo waaqa wayii miti. Rabbii wayii miti irraa naafaa hiikamu isaan irraa jechuudha. Kanaan duratti meeshaa lafa kaa'inaan eenyuyyuu eegumsa tokko malee lixa dhufeen. Na beektaa jechuudha. Har'as immoo kaa'ee lafannaan daa'imaafuu kaa'eera lafa. Namni kun nama caasaan sanaa gadi jechuudha. Badeessuu hin danda'a kaleessa. An bireenii 8 hin jira. Inni bireenii 1 hin jiru. Taakkiyaatiin jira. Bitameeraa fi kaleessaa jechuudha. Garuu immoo sana keessatti callisamee akka haadha manaa ofiitti yeroo barbaadan meeshaa lafa kaa'e yeroo barbaadan hojii barbaadan namatti kennu sun an fudhadhu beektaa yeroo jibban bahe manaati. Kun immoo roorroodha. Waan biraa tokko miti. Hunduu bo'oo tokko keessa deemaa jiru isa bo'oo tokko keessa deemuu fi immoo isa wareegama meeqa kaffaluu fi immoo akka barbaadde goota taanaan maalni ani waa wallaala miti badhaan qabsoon kun burjaajee hin jedheen malee bu'aana caalaan buunneen miti himan eenyuyyuu bu'aana caalaan buunnee jechuudha har'an kana siin jedheen eenyuyyuu beekamaadha beektaa kun eenyuyyuu beeka kana garuu callisti akka haadha manaa keessa olii ganne burjaajessuu hin dandeessu akka ilma oromoo tokkotti immoo an halaa sirriirra jaallan gidduutti wareegama kaffalu ammayyuu qophiidha. Eenyutti muka qottoontu nama na barbaachisu dhufetti immoo yoomii kennan ofirraan deebisaa jechuudha. Namatti ajjeesu immoo dursitee ajjeesuu filatta waan ta'eef uffanni ajjeestu ammarraa kaasaatii qaama inni isaa ilaalu hundatti nan hima. Jara sana to'annoo seeraa jala yoomii oolamate haa oolan. Oolan walitti dhufna abbaa seenaatti walitti dhufnaa jechuudha. Rakkoo akkamii wareegama meeqa kaffallee abbaa seenaatti dhufna abbaa seenaatti fidaa jaara. Achitti hin fannifamaa jechuudha. Kanan ta'uu ta'e immoo karaa barbaaddan bahaa. Xumurati ani kanuma isiniin jedhaa natti deebi'e. Kallattii kana wanti jiru madoo jira mooraa leenjii eegaleen jira. Kana keessatti namoonni dadhaboo hedduun mooraan ni jira jechuudha. Gaafachuu ni dandeessu. Mooraan naannoo afurii moo kamtu jira. Surreeshin hundi isaa harka keenya laata. Ani irraa dhaabennaa waraanni kun hin facaayyuu waan fayyadamu tokkoyyuu hin qabu. Baddaarra diina jira jechuudha. Sochii diinaatu jira. Kanaaf jecha waraana asirra jiru warraaqsa ammarraa kaasaatii gara birgeedikatti deemu jedheessa. Hin deemu taanaan waan biraatu jira taanaan anuyyuu furmaata kan taa'u. Ishee kana yeroo gidduutti emerjensii dubbii kana furmaata godhaati warraaqsa asirraa deemsisa. Waraana kana kallattiin kennaa jechuudha mooraa madoo hundumaaf. Amma sassabootu wanni ati seeraaf bitamtee warraaqsaaf hiikkatteti doofummaa kee yookaan immoo lummummaa kee yookaan wallaalummaa kee miti. Seeraaf bitamte seerri immoo anasii sisii eenyusii hin bitaatiin jedheera. Kana akkasitti hubadhu. Baga seeraaf bitamtee hiikkatti jennaan hiikkatte. Akkuma namni siin jedheedha jechuudha kun. Kanaafi amma waan atamma jette kanasi rakkoon qabu itti deemna. Garuu obsuu qabdaa jechuudha. Ammana qabsoo hojjettee, ammana sabaaf hojjettee, ammana lafa kaayyoo galmaan ga'uu
keessatti aartee waa tokko keessa yoo seente seenaa badu siyaasa badu seenaa maatii keessaa dhalannee gaafa keenyaallee kana hir'isuufi warraaqsaa asirraa deemsisaan jedhe karaa seeraa jalqaba irratti warraaqsaa asirraa deemii jedha anis nan jedhaa jechuudha. Suni warraaqsaan asirraa hin deemu taanaan ammas dubbitu jira jechuudha. Kanaafiyyuu ta'innaan immoo garantaan itti deemuurra wal jala dhaabbachuurra seenaan taane as gidduutti biqilchuurra warraaqsaan kallattii lafa kana gadhiisuu qaba kun ejjennoo kooti jechuudha. Jaallattes gudditees warraaqsaan asirraa gadhiisuu qaba ittiin himaa jechuudha. Kanan gadhiisu taanaan immoo aniyyuu nan gadhiisisaati. Akkatti ittinna